Waajjirri aadaa fi turizimii bulchiinsa magaalaa Adaamaa dhaabbata waldaa moodeelingii Siinqee waliin ta'uun ayyaana Faasikaa sababeeffachuun sagantaa haaromsa aadaa gaggeesse. Saganticha irratti abbootiin gadaa fi haadholiin Siinqee mana murtii aadaa Aanaaleerraa baallii dargaggootaa fi weellistoonni kan hirmaatan yoo ta'u agarsiisni uffata aadaa Oromoos gaggeeffameera. Waajjira aadaa fi turizimii bulchiinsa magaalaa Adaamaatti abbaan adeemsa industirii aadaa fi aartii aadde Mastaawot Shawaayyee kaayyoon sagantichaa aadaa fi duudhaa Oromoo cimsuuf qaamni hunduu tumsuu akka qabu kaka'umsa uumuufi jedhan. Ayyaana kana yoo karoorsinu waa malee miti. Dargaggoonni har'aa hayyuu boruuti. Dargaggoonni har'aa jaarsa boruuti. Mana murtii aadaa kana boru dargaggoo kanatu dhaala jechuudha. Har'a abbootiin keenya jaarsoliin mana murtii aadaa, abbootiin gadaa, haadholiin Siinqee mana murtii aadaa kanaan hojii gurguddaa hojjechaa jiru. Hojiilee Adaamaarra darbee Oromiyaan ittiin boone hojii gurguddaan manni murtii aadaa kana keessatti hojjetamaa jira jechuudha. Kanaaf isa kana dargaggoo fi haadholiin Siinqee fi abbootiin gadaa kun yoo walitti dhufan waan miira wayii walirraa qooddatu. Ayyaana kana yoo waliin kabajan yoo wal argan miira wayii walirraa qooddatu jenneetu qaamota kana lamaan walitti finnee ayyaana kana wajjin kabajuu barbaanne jechuudha. Kan biraan haaromsa aadaa keenya lafa qabsiisuuf karaan ittiin haaromsa aadaa keenya lafa qabsiisnu tokko ayyaanota garagaraa waaree aartiitiin kabajuudha jechuudha. Kallattii mootummaan kaa'e irratti hundaa'uun waajjirichi aadaa uummata Oromoo babal'isuuf qaamolee garagaraa waliin xiyyeeffannoon hojjetaa jiraachuu dubbatan. Akkuma beekamu bara kana haaromsa aadaa irra jirra. Sagantaa haaromsa aadaa Oromiyaadha bocamee gadi bu'ee waajjirri keenya karaalee garagaraatiin milkeessuuf hojiilee garagaraa hojjechaa turree jirra. Jalqaba irratti mariidhaan eegallee mariirraa kaasnee mariin sadarkaa magaalaa irra ka'ee hamma aanaatti jechuudha. Hamma zooniitti gadi bu'ee mariin haaromsa aadaa sadarkaa garagaraatti gaggeeffamaa ture jechuudha. Kutaalee hawaasaa garagaraa wajjin mariin gaggeeffamaa ture jechuudha. Marii sanirraas deebinee waan garagaraatiin fakkeenyaaf dubbisa kitaabaatiin, guyyaa dubbisaatiin, agarsiisa aadaatiin iddoo garagaraatti kabajaa turre jechuudha. Itti gaafatamaan Koomishinii Turizimii Bulchiinsa Magaalaa Adaamaa obbo Tasfaayee Gosaa'ee ayyaanichi yoo kabajamu karaa aadaa fi duudhaan uummata ajajuun wal gargaarsaanii fi tokkummaan ta'uu akka qabu dhaamaniiru. Gaafa ayyaana kana kabajnu duudhaalee keenya ganamaa, eenyummaa keenya ganamaa, isa amantiin nu barsiisus, isa akka sabaatti qabnus lamaansaa walitti qindeessinee kan rakkate bira dhaabbannee duudhaa amantichi nu barsiisu galmaan akka geenyu asumaan adaraa jechuun barbaada. Hirmaattonni sagantichaa tokko tokko yaada Adaamaa Broadcasting Servisiif kennaniin aadaan calaqqee eenyummaa keenyaati waan ta'eef aadaa fi duudhaa Oromoo dagaagsuuf gahee keenya ni baana jedhan. Tole egaa wanti nurraa eegamu tokkoffaa naannoodhuma keenya jirurraa eegaluu dandeenya. Anuma fakkeenyaaf naannoo Arsiirraa hin dhufe wantoota Arsiin qabu duudhaasaa, aadaasaa gama social miidiyaadhaan uffannaa uffachuun ta'uu danda'a, sirboota adda addaan ta'uu danda'a. Isa saniin social miidiyaa irratti babal'isuu ni dandeenya. Aadaa uummanni Oromoodhaa ittiin bulaa ture, ittiin hojjechaa ture, ittiin kabajaa ture. Qeerroof qarreen keenya aadaa kana barachuu qaban. Inni biraas ayyaanni kun waggaa waggaadhaan dhufa uummata kiristaanaa biratti. Ayyaanni kun hoo dhufu namoonni gorsa adda addaati amma karaa irratti dabraa ture jechuudha. Kanaaf aadaan keenya baratamuu qaba, haaromsatti irraa aadaan kun haaromuu qaba.